Birrii dhagaa birrii malee maaltu na bashannansiisoo? Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMS Media. Kan isheen jette. Kun bashannana OGMS ti. Harka funee hordoftoota OGMS Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isnaga qabu jecha kun bashannana OGMS ti. Bashannanni OGMS keenyaa gaa eegaleetu jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Olana Nagash nu faana tura turtii gaarii. Maqaa keenya jira. Maqaan koo Lawataa Dachaasaadhama. Faisal. Dirribaa Bantiin jedhama. Dabalaa Ayyaanaan jedhama. Kichuun jedhama. Magartuu. Samuel. Sinkoorata Masgeenii jedhama. Birriitaa Jamaan jedhama. Abdiisaa. Burtukaan jedhama. Gaaffii jalqaba irratti gaafadhu sagantaan kun egaa sagantaa bashannanaati. Kanaafiyyuu maaltu si bashannansiisa si'a? Birrii dhagaa birrii malee maaltu na bashannansiisoo? Birrii yoo argatte moo yoo dhabde? Ay birrii yoon argadde bakka hin fedhe deemee bashannanuu waan hin danda'uuf birriin na bashannansiisa sirriitti. Nama caalaa birriin na bashannansiisa naan. Injiru bashannanne sadarkaa ammatti hin bashannanne wanti na bashannansiisu hin jiru jireenya. Ganaadha waan ta'eef jireenyi keessa jiru xiqqoo abiddadha waan ta'eef hin bashannanne. Ganaa wallaan surra jirra beeku. Wanta si bashannansiisu. Ganaadha kaanaan saaba bira gahuu hin dandeenye garuu beektaa wanticha beekte nan yaada bira gahuu hin dandeenye garuu haala yaaduu fi haala itti bashannanu wajjin immoo wal hin simne beektaa wanta yaadu waan guddaadha wanta itti bashannanu sun waan guddaa ta'uu qaba reetan yaada waan ta'eef ammatti wanti na bashannansiisu hin jiru. Nama gargaaru baay'ee na bashannansiisa. Hiriyoota tokko wajjin meebii waan tokko fayyadamuudhaan nyaachuu ta'uu dhuguu ta'uu danda'a na bashannansiisa kun. Waliin ta'uu moo nyaachuu dhuguu si bashannansiisa? Hiriyoota waliin ta'uun na bashannansiisa. Gaafa hiriyaa faana taate immoo bakka baay'ee deemtaa yaa akka dargaggeessaatti hin beektu miti ree. Mana puulii ta'uu danda'a ijoottanii peessii taphachuu ta'uu danda'a hiriyaa faana gaafa ta'e na bashannansiisa. Kanas si bashannansiisa? Wanti baay'ee nagam bashannansiisu nama hundaa nan jaalladha waan ta'eef nama saroo jaallattu immoo namni si jaallata kun baay'ee nagam. Wanti na bashannansiisu tapha Arsenaal daawwachuudha. Eeyyee akkas. Gammachuu akkamii bashannana akkamii si kenna mee tapha kana laata? Gammachuumti namaaf kennu biyyi lafaa naaf kenna tapha Arsenaal daawwachuu naaf. Eeyyee akkas. Waan hojjedhee itti milkaa'eetu na bashannansiisaa jette. Kanaafuu akkam jennee fudhanna ree kana? Waan inni hojjedhee milkaa'ee gaafa hin jedhu waan ta'e wayii yaalee gaafanii firii taargu baay'een bashannana. Bashannansiisa moo gammachiisa? Walumatti jira gammachuu fi bashannanu. Wanti nama bashannansiisu iddoo bashannanaa iddoo bareedaa ta'e deemee bashannanuudha. Dursa sammuu kiyya amansiisee hin bashannana jedhee erga iddoo bashannanaa deemee booda bashannanuun na bashannansiisa. Bashannanumatti si bashannansiisa? Eeyyati. Bashannanuun na bashannansiisa kaa. Bashannanumatti si bashannansiisa? Maal goota yeroo bashannantu maal goota? Yeroo bashannanu hin deema kaa iddoo bareedaa ta'e tokko filadhee san booda deemee bashannanu. Bakka babbareedaa deemuu si bashannansiisa? Eeyyati. Ana boqonnaa hojiirra adda taatee jira miti mana keessa maatii waliin dabarsuu na. Kanaaf maatii waliin dabarsuu si bashannansiisaa jechuudha? Ayyee. Kan na bashannansiisu kitaaba dubbisu. Mee kitaaba eenyuufaa dubbistee tan gammaatti? Kitaaba Eebbisaa Baay'isaa. Abjuu koon gurguru kan jedhu lammataa immoo kaayyoo koo gatee hin galu kan jedhu. Mee kitaabota kana keessaati mata dureeti yaadattu yookiin hin daganne tokko itti si na bashannansiisa jettee kitaaba sana kana keessaati mee tokko naaf himi? Mata duree wanni kaayyoo koo gatee hin galu kan jedhu keessaa namicha biyya Jaappaan Hiiroon Odaan kan jedhu tokko dubbisaan ture. Inni bakka seenaa nama barsiisudha. Nama kaayyoo namaantillee nama cimsudha jechuudha. Biyya lafaa kanarratti wanti na bashannansiisu waaqayyoof jiraachuu koo. Bashannana OGMS.
Gaaffii taanuti yeroo waasii ta'ee gammaddu waasii ta'ee waan tokko si ta'e yeroo gammaddu gammachuu kee kana akkamiin ibsata? Nan kolfa. Kanaafuu nan taphadha yeroo. Nan taphadha. Gammachuu koo akka kanaan ibsa waan. Eenyu kolfee? Akshinii isaa agarsiisee moo afaaniin sitti mare kan? Gochaan immoo amman qaqqabu garuu. Gammachuu kee akkamitti ibsata? Iyyee ibsadha Yeroon gammadu bakka wantan gammadu yeroon kaayyoo koo wantan kaayyeesse barana xumura kanan jedhee yaade Akkamiin ibsata gammachuu keessan akkamiin ibsata? gammachuu koo waan hojjedhu irratti sa'aatiin hojjedhu irratti yeroo naa xumuramu gammachuu koo yoon ibsuu barbaade yoon ibsuu dhiises keessa kootti nan gammada beeki. Akkamiin ibsata? Sa'aatiin xumuradhe sun irratti ibsachuu nan danda'a maaliif keessuma kootti iyyuu fi waan hojjedhe sun yeroon xumuru sun hiriyoota koottis namoonni walitti dhuftuun jedhamti akkaataa walitti dhuftuun ibsachuu nan danda'a. Garuu waan hojjedhu sun sa'aatiin hojjedhu sun irratti yoo naa xumurame gammachuu kooti. Kanaafuu wanta si xumurame sana gammachuu kee bifa akkamiin ibsattaadhaati? Bifa hojii suni naa xumurameen. Gammachuu koo waaqan galateeffadha. Ittaanillee hiriyoota koo faanallee bashannanuu nan barbaada. Yeroo gammadu waaqa galateeffattaa jechuudha. Ittaanu hiriyoota kooti bakka kanarraa ofumattan gammadaa jechuudha. Yeroo tokko gammachuu akka kiyyatti faarfannaa illee ibsadha. Egaa yeroo caalummoo. Kanaafiyyuu amma faarfannaan ibsattamoo iyyaan jennaa bira dabarru. Lammaanuu hin danda'amu. Faarfannaa keessanis gammachuudhaan iyyuun hin jira waan ta'eef akkasitti hin danda'amu. Jechuun sagalee baay'ee dhageessisu garuu keessi koo gammachuu irratti argaa saaquun hin dabarsa. Gammachuu kee kolfaan dabarsaa? Gammachuu koo kolfaanis nan dabarsaa waan akkasiiti. Gammachuu kee kolfaan ibsattaa? Kanaan ibsa. Ani yoo rakkadhus yoo rakkachuu baadhus yeroo baay'ee jechuudha. Kolfaan nan dabarsa. Rakkina koo keessa kolfaan kanan dabarsa. Kanaaf nu kolfi. Sistarii kootti madhee ishee waliin dabarsuudha. Akkamiin jechuun kun miira sana nuuf ibsidha akkamiin? Bakka miira gammachuu miira kolfaa. Kolfuudhaan yookaan iyyuudha. Kolfuudhaanis iyyuudhaanis na ibsan gaafa gammadu. Indee asitti ni yoo. Kanaaf iyyuudhaan gammachuu kee ibsatta? Iyyuudhaanis na ibsadha kolfuudhaanis. Lamaan isaanii ibsachuu amma fakkeenyaaf kolfuudhaan kan ibsadhu jira miti miira gammachuu inni iyyuudhaani bakka yeroo garmalee aan gammadu naan iyya jechuudha. Gammachuu koo jalqabaa hiriyaa koottanii maddan hiriyaa dubaraa jechuudha. Isheettanii maddaa bakka. Akkamiin miira akkamiin ibsatta? Miira addaan agarsiisu kan jira mitiiree fuulumarraan mul'ata. Fuulumarraan mul'ata fuulli koon ifaa nan gammada jechuudha nan kolfa jechuudha karaa bira. Kanaafuu kofaltaa jechuudha? Eeyyee. Gammachuu koo jechuun yeroo baay'ee gammachuun miira koo daangesseedha kanan gammadu. Yeroon gaddis miira koo daangesseedha. Kanaafuu ismus godhee man gammada gaafa gammadus gaafa gaddis. Yeroo gammadu sana gammachuu kee akkamiin ibsatta? Gammachuu koo akkuma waasii ta'ee gammaddee jennaan fakkeenyaaf waasii ta'ee gammadda mitiire akkamiin ibsatta gammachuu kee sana? Akkaataatti gammachuu koo ibsadhu iyyee foorice. Iyyee fooriceedha kanu gabaabaatti. Badaasin iyyuu kuul godhee madha kanan gammadu. Kanaafuu warra ullaasin jee qochuu barbaaden gabaabaadhumatti. Gammachuu koo kana kolfuudhaan inni illee ibsadha. Yaada sanarra deddeebi'ee miira gammachuu sana akkamiin ibsatta? miira gammachuu sana baqa kolfuudhumaan hin dabarta. Galata fa'aa galfadha.
waaqaan galatoomii guddaa galatoomii jedhaani እና akkasi galata galchitaachu eeyyatti waaqaaf galata galchaa jechuun inni tokko ani barbaadee wannaaf milkaa'e wanni sun yoo na gammachiise yaa galata keetti jedhaa jechuudha. Ayyee galata. Awwaamitti. Ayyee galata ulfaadhu. Ayyee ishee sinillee galatoma. Ayyee galata. Galatoma. Ayyee galata ulfaadhu. Ayyee galata. Guddaa galatooma. Ayyee galata. Eeshi galatoo. Ayyee galata ulfaadhu. Toles. Kun bashannana OJMC. Ayyee kabajamtoota hordoftoota OJMC miidiyaa bashannana OJMC keenya har'aaf qabanne egaa kana fakkaata irraa barachaa itti bu'aaraa bashannana turtii akkasiin taasisan egaa abdii guddaa qabna egaa akkuma daawwachaa turtan jalqaba irratti maaltu isin bashannansiisa jechaadha egaa kan inni gaafanne namoonnis egaa wanta isaan bashannansiisu deebii garagaraadha egaa kan isaan nuuf kennaa turani lammata irratti immoo yeroo gammaddan miira gammachuu keessanii akkamiin ibsattudha egaa jennee nuti gaafachaa kan ture isaanis miira gammachuu isaan ittiin ibsatan bifa adda addaatiin egaa kaanii kan isaan nuuf ibsanu isinoo warri sagantaa kana daawwattan akkamiin ibsattu jechaga yaada keessan asumaan nuuf kaa'aa jecha qophiin har'aaf qabanne kana fakkaata yeroo biraatti deebnee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.